Hi kabajamtoota hordoftoota maatii Tooriyaal akkam nagaa fayyaa keessanii namoonni chaanaalii kanaaf haarawaa taatan chaanaalii maatii Tooriyaal jedhu osoo barumsatti hin seeniin dura subscribe godhaa akkasumas hiriyoota keessanii share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Yeroo darbe waa'ee compound or complex proposition ilaallee turre tutoriaalii darbe keessatti waa'ee compound or complex proposition jedhu ilaallee turre jechuudha. Compound proposition jechuun maal jechuudha jennee proposition which is formed propositionii uumamu proposition formed by joining two or more propositionii lamaa fi isaa ol walitti fiduudhaan uumamu. By what? By connectives. Connectiveidha. Connectives meeqatu jira jenneerra? There are 5 logical connectives. Those are disjunction, conjunction, implication, by implication, and negation. Conjunction jechuun endaadha. Conjunction means end. Disjunction or implication implies. By implication, by implies, and the negation not. Nation maalidha? The 5 logical connectives jennaani jechuudha. Conjunction jechuun endaadha. Endaan mallattoon isaa maalidha? Mallattoo kana. Oriin ammoo mallattoon isaa mallattoo kana. Impliesiin kana. By impliesiin mallattoo kana. Negationiin ammoo mallattoo kanaan bakka bu'a. Kanaafuu logical conjunctioniin dhugaa kan inni ta'u yoo maal ta'e yoo lamaan isaaniitu dhugaa ta'e. Yoo propositionii lamaan isaaniitu dhugaa ta'e logical disjunctioniin dhugaa ta'a. Yoo lamaan isaaniitu falsii ta'e immoo propositioniin sun maal ta'a? Falsii ta'a jechuudha. Yoo keessaa tokko falsii ta'e falsii. Disjunctionii irratti ammoo yoo lamaan isaaniitu falsii ta'an falsii ta'a. Otherwise it is true. Implication irratti ammoo inni jalqaba irra dhufu fakkeenyaaf P implies Q yoo kan ta'e inni jalqabaa kun true ta'e inni kun false yoo ta'e truth valuun kanaa maal ta'a? False ta'a. Otherwise it is true dha jechuudha. Implication irratti ammoo if they have the same truth value wal fakkaataa yoo qabaatan dhugaa isaa ta'u soba isaa ta'u yoo wal fakkaataa qabaatan the truth value of logical by implication is true. Otherwise it is false jennaani jechuudha. Negation not. Fakkeenyaaf statement yookiin hima isinii kenname san negative jiruudha jechuudha. That is logical negation jennaani jechuudha. Fakkeenyaaf 2 is even number ka jedhu kana gara negationiitti yoo jijjiiruu barbaanne not itti dabala. 2 is not even number jennee akkasitti jijjiiruu dandeenya jechuudha. Hara kan ilaallu logical equivalency. Compound propositionii lama equivalent ta'uu danda'a. When does two compound propositions are said to be equivalent? Compound propositionii qubee gurguddaadhaan bakka buusa. Compound propositionii bakka buusuu barbaanne akkasitti qubee gurguddaadhaan P, Q jennee akkasitti bakka buusuu dandeenya jechuudha. So compound proposition is two compound propositions are said to be equivalent. Compound propositionii lama equivalent kan inni ta'u two compound proposition P and Q are said to be equivalent if they have the same truth value. Truth value wal fakkaataa yoo qabaatan. For all possible combinations of truth value. Fakkeenyaaf combinationii asiin nu kennamu jira. Fakkeenyaaf lama yoo ta'e there are 4 combination jenneerra. True, false, true, false. These are combinations. Combinationii jiran hundaafuu yoo truth value wal fakkaataa qabaatan we say the two compound propositions are said to be equivalent. Otherwise
they are not equivalent jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf mee propositionii lamaan kana ilaallu. P implies Q, negation Q implies negation P. Asitti truth valuun isaa ka P implies Q kana jechuun P dha. Isa kana jechuudha. Kun ammoo Q dha. So truth valuun isa kana true dha. Ka kanaallee true dha. Ka kanaa false, ka kanaa false. Kanaa true, kanaas true. Ka kanaas true. Kanaafuu these two compound proposition lamaan kun they have the same truth value for all possible combinations of truth values. So P is equivalent to Q jennaan. Then P is equivalent since column 5 and 6 column tokko lama sadii afur column 5 they have the same truth value for all possible combinations. Fakkeenyaaf isa kana ammoo yoo ilaalle let us see this one. Question number 2. Let P implies Q negation P implies negation Q. Then the possible combinations through P fi Q to jiru waan ta'eef there are 4 possible combinations true, false, true, false jedha. Negation P akkas ta'a. Negation kana negation of true, false, negation of true, false, negation of false, true, negation of false, true ta'a. Negation of Q, negation of true, false, negation of false, true, negation of true, false, negation of false, true. Kanaafuu P implies Q implies dhugaa kan inni ta'u soba kan inni ta'u yoo inni jalqaba true ta'e inni itti aanu ammoo false ta'e as qofa irratti false otherwise it is true dha jechuudha. So truth value kan inni ilaalu for all these possible combination what is the truth value? Sitti true dha. Sitti false. Garuu asin maalidha? True. Kanaafuu they are not equivalent jennaan. Looking at column 5 and 6, column 5 in can, column 6 in can, we see that they are not identical because the second row lammaffaa yoo ilaallu asitti column 5 irra false, column 6 irratti ammoo true dha. Kanaafuu the P and the Q are not equivalent jennaan jechuudha. Kanaafuu equivalent ta'uudhaaf two compound propositions are said to be equivalent if they have the same truth value. If they have the same truth value for all possible combinations of truth value for the complement proposition occurring in both P and Q. So if it is equivalent, we can write in this way. If it is not equivalent, we can write in the form P is not equivalent to Q. Akkasitti barreessa jechuudha. Asirratti gaaffii yoo qabaattan komentii irratti barreessitanii gaafachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf asuma irratti dhaabna yeroo itti aanu the converse, contrapositive, inverse of conditional statement kan jedhu ilaalla. Nagahaan naaf tura. Namni chaanaalii kanaaf haaraa taatan chaanaalii maatii tutoriyaal jedhu kana subscribe godhaa. Akkasumas hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Akkasumas like godhaa. Subscribe godhaa. Ilaaltanii qofa hin dhiisinaa. Akkasumas subscribe godhaa. Yoo isin subscribe godhuun homaa isin garuu ana subscribe godhuun na fayyada waan ta'eef subscribe godhaa. Akkasumas hiriyoota keessaniif share godhaa. Gaaffii yoo qabaattan karaa telegiraamii kiyyaatiin na gaafachuu dandeessu. Telegiraamii kiyya description box irraa argachuu dandeessu jechuudha. Nagahaan naaf turaa. Baay'ee